namni sadanuu kiristaana nuti sadanuu kiristaana hin bannee yeroo bannee jennu wal qabannee deemnee dalagannee maal jennaa anachumaan haadha kiyya bira kutaa gara haadha kiyyaa kutaa isin yoo barbaaddan biyya deebitan rakkoon qabu jedhee kaayyoon kiyya yeroo sanatti haati biddeenatu waan na cunqursiteef haadha tana jalaa deemee haadha na deemte san bira dhaquudha. Kanaaf warri baalee ni beekanii aliidhaa gadi naannoon takka shookaa jira shanakka jedhanii shanakkaa san deemne nu sadanu kiristaana. Eegasii deemnee bakka wahii teennee yaadadhaa namtichoon nutti dhufe ijoollee maa horii midhaan nyaachistanii nuun jedhe xiqqishoodha nuti horii nyaachisnee jenneen marri horiin kun ka'ee nuti nuun jedhe lakki nuti horii iyyuu hin qabnu gara biraatii dhufnee jenneen mal barbaaddarree nuun jedhe dalagaa barbaannaa jenneen nuti sadanuu kiristaana. Dalaguu dandeettanii isin ijoollee dhaamii nuun jedhe dalaguu hin dandeenya jenneen ayyemee koottaa nuun jedhee namtichoon nuun deemee mana nu fide yeroo mana nu fidu mee dalagaa jedhee waan nu kenne hin daddalayne xiqqishaadha waggaa 13 ani umriin kee yeroo sanatti waggaa 13 gadi achi dura ammoo itti isinii deebi'a bakka kanatti warri waan nuun jedhan islaamni nama qalaa islaamni rahmatan qabu islaamni nama gorra'aa ebeluunfaa gorra'anii kuno qamadii keessatti darbaniidha wallaahi warri akkas jedhaa ture warri kiristaana akkas nuun jedhan yeroo daa'imummaa kenna qamadiin nu bira jira namni wamaa naannoo san jiru waa himaa miire naannoo baalee kana qamadii baay'ata kuno mucaa ebeluu tokko fa'aa asiin badee ijoollee san qalanii muslimni tunniin qamadii keessatti darbanii qalanii shookaa keessatti darbanii muslima jechuun ummata nama qalu ummata gartee rahmata hin qabne akkasitti nu gorsaa turan an sammuu kiyya keessa gajiru islaamni nama qaltiidha maaliif umriin kiyyallee xiqqishaadha an nama qaluun argine beek islaama nama qalu argu osoo hin taane waan warri naan jedhe san amane waan warri naan jedhe san fudhadhe malee islaama nama qaltu iji kiyya takka akkanan argitee hin beektu takka argee hin beeku ija kiyyaan nama qalu nama shookaatti illee nama darbu iji keenan agarre nama qamadiitti illee nama darbu iji keenan agarre maal qubadhe waan warri naan jedhan san dhugaa godhadhee qabadhe warri kana nuun jedhanii jiran hin deemne namtichoo biran dhayne namtichoo muslima maqaati maqaan muslima ofii hin salaatu hin soomu kaan hin jedhu muslima maqaa kala muslima maqaa wallahi isaa soomu nagarre isaa salaatu nagarre namtichoo san. Please share na goda. Please dubbiin asii amma dubbiin yaachistuun takka asii dubbiin na qunnamte waan ajaa'ibaa takka. Please namni 275 kun share na goda akka namni gorsa fudhatu na goda inshallah hayyeetu faasa. Dubbiin ajaa'ibaa bakka kana jirti amma. Warri maal nuun jedhan muslimni nama qala nama gorraa rahmatan qabuun onnee kenna keessa jira. Namtichoon hojii barbaaddanii jedhee nu fuudhee nuun kuute muslima maqaa muslima ree salaatullee baatu soomullee baatu. Eegasii mana isaan dhayne yeroo mana isaa dhaynu namtichoo kana eegasii bakka wayii nu fide bakka inni bakka biraa bulaa bakka wayii bakka isin bulaa jedhee nu fide san hoolaan illee keessa raftu hoolaan illee bakka san rafuudha hoolummaa nu sodaatti bakka san osoo kaahanii bakka du'a wahiiti yeroo inni nu fidu ani halkan hirriba keessaa olu taala yeroo olu taalu maal na fakkaata waan namtichoon sun nu gorra'uudhaaf billaa qabatee nurra dhaabatu na fakkaata guyyaa kulli wallaahi adi mudannoo ajaa'iba fitnaa an keessa ture bulii 10 bira taa'e bulii 10 yeroo hirriba keessaa olu taalu wama namtichoon mataa kiyyarra dhaabatu na fakkaata baangaa qabate sibiila qabate maaliif nama muslimni nama qalaa santu sammuu keessa jira ammas santu sammuu kiyya keessa jira ani ijoollee naamiyan daa'imaami والله ربي شاهد جدنا انك كدل لنا من نبيت النبي ابشر استاذ حقيقه ما برا من وافهموا في دبي ميسو في مدي نمتيچو كان عدد هريبه كيسا اولو تعالونا وانت ندور دو نمتيچون بالله بانغا جن كانوتي نانو كنت كانت ديرتا سي واني سنجتن بيكو تجري جانين تجري بالله تجري دا بانغا كان قبته وما ندور دابتو سي اولو تعال هريبه كيسا namtichoo mejaanee goofi namtichoo mata koof biratti hin argu aadada olu taaluun bulii 10 san olu taalu malee hafeen beeku yeroo olu taalu kulli namtichoo waan baangaa qabatee naqalu na fakkaataa ture eegasi namtichoo san sodaannee nama sadiin turre beeka nama sadiin turre sodaannee jalaaban bulii 10 bira dalaynee bulii 15 waan akkasii dalaynee birrii 10 qofa nuu kenne namtichoo anaa 10 kennee mucaa sanii 10 kennee nama sadii himi نما سديب سرنا قبضنا سرتنا قلبسا أو ألقى السمع وهو شهيد دم ألقى السمع
dhageetti gurra kenna onnee kenname waan kana bana isin fayyada. Kanaaf bakka kanatti nama sadiin turre mucaan tokko nu bira biyya deebi'e. Mucaan tokko nu bira biyya deebi'e. Anaa fi mucaa tokkotu walitti hafe nama lamaan walitti hafne. Yeroo nama lamaan walitti hafnu mucaa walitti hafne kanaan gara magaalaa teenna roobee deemne. Magaalaan gudditti Baalee roobee turte yeroo san. Magaalaa roobee kana dhufnee wannoo jenne amma. Waan goonu silata haaseennu jenne silata seenna. Ajaa'iba rabbiiti mee dhageeffadhaa jara. Wallahi ni'ima islaamummaa namuma keessa jiru beekaa mee ni'ima islaamummaa tana dhageeffadhaa. Silata seenne. Eenyu silata seenne goorgisii seenne waan. Qodaadha ustaadha. Dhiifama. Qodaa. Silata wanni jaafuun qodaadha. Nadhirii. Eeywaa. Okay. Nadhirii seenne yookaan qodaa seenne qodaa jettaniin isin warra argina tafsiira Dr. Muhammad Rashad Kabir Abdullah dubbiseetiin hin ture. Qodaa seenne yookaan nadhirii yookaan silata akka namaa galuuf yeroo kanatti maal jenne seenne yaa goorgisii jedheenan. Wallahi azim subhanallah. Yaa goorgisii jedheen goorgisii jechuun maaluma sonaan jettanii na gaafatanii hin beeku goorgisii masanu. Nama kiristaana tokko ta'an madayite goorgisii maaliin maleekaa dhamu namamu seenaa isaanitti hima so'ettani namni kenna baay'een isaan beeku. Kalaas abbaan kiyya kiristaana muslim abbaan kiyya kiristaana haati kiyya kiristaana firri kiyya kiristaana dachirra dhufa malee goorgisii masa waan ta'e hin beeynu nuti garuu waan gabbaramu ta'uu ni beeyna taabota ta'uu ni beeyna. Eegasii goorgisii kanaa silata seenan. Goorgisii sun eessa jira? Naannoo kenna jiru wama naannoo kenna jiru silata seen. Yaa goorgisii jedheenan. Waggaa adunnu waggaa 10 dura. Waggaa 10 maal? Waggaa 13 dura. Yaa goorgisii jedheen. Yoo ati nama kiristaana na qabdee jedheen. Nama muslimaa jibbuu kiyya laala subhaanallah. Nama kiristaanatti yoo ati na qabde. Dalagachuu deemaa jiraa miire nama bira dalagadhu kana nama kiristaanatti yoo na qabde silata birrii 50 sii kennaa jedheenan. Wallahi mucaan na waliin jiru yoo ati nama kiristaana na qabde an birrii 25 sii kennaa jedhe mucaan illee xiqqoo narra gabbu'ee jira. An 50 jedhe inni 25 jedhe. Bada imaanan caalamoo anan kun arjaadha naf fakkaata. Yeroo sanatti birrii 50 jechuun 5,000 ammaati naf fakkaata. Waggaa 13 beeka waggaa 14 waan akkasiiti. Mucaan birrii 25 silata seeneef goorgisiidha. Ani birrii 50 silata seeneef. Maal irratti wanti silata seenne nama muslimaatti akka inni nu qabne nama muslimaarraa akka inni nu fageessu nama kiristaanatti akka nu qabu goorgisiin. Goorgisiin keenya nu dhageenye eegasii hin deemne yeroo deemne jennu nama wahii nutti dhufe. Namni wahii yeroo nutti dhufe dalaydanii jedhee nu gaafate magaalaa roobee tana keessatti. Dalaydanii jedhee nu gaafatee jennan ijoollee xiqqoodha. Dalaynu jennee. Rabbiin immoo hikmaa waan dalagu laala subhaanallah. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وإسن جالتون حقيقي أكاتا اسم بيتني وإسن جالتون حقيقي وانت سنمو شر تأونجد أكا علمي كينات ربين وهي جبوني سن حقيقي أكاتا بكم سكينات مو واني سن خيري تأونجد وهي جباني شري كان ما فكاتو ككيس إسا خيري تجرى وان كيري فكاتو كيس إسا شري تجرى كاناف نمتجو وهي أريدك أبا nutti dhufee ustaaza sagalee keessan dhagaa hin jiru nutti dhufee sagalee hin jiru amma hin jira nutti dhufee koomenti cufan qoy itti fufi ayyee taataa godha nutti dhufee namtichoon nutti dhufee hojii barbaaddanii nuun jedhe muslimaa achi booda achi dura walitti himne yoo namni muslimaa dhufee nu gaafate maqaa kiristaanaa hin himnuu jenneen maqaa kiristaanaa himannu maali nu qaltiisantu nu keessa jira hagammaa wadhawe subhaanallah nu qaltiisu waan nu qaluuf amma booda namni muslimaallee yoo nutti dhufe maqaan nuti himannu maqaa muslimaa himannaa jennee mucaa waliin jirru kana walii galle mucaa nama lama walitti hafne isiniin jedhee jira. San booda namtichoon na dhufee na gaafate maqaan kee eenyuun naan jedhe Xaahiraa jedheen maqaan kiyya Xaahirii jedheen Xaahireen nuti naan jedhe Xaahir Hajumarii jedheen abbaa kiyyallee Hajumariin godhe subhaanallah. Ati mucaa kan ati hoo eenyuun maqaan kee jedheen maqaan kiyya Umar Jaylaan Umarii jedheen Umar Jaylaan jedheen Umar Jaylaan jedheen na fakkaata maqaa akkasii wayii himateen nuun deemee maqaa kana beekaa himattan gaa akka hojii sababa wanti daje
Eegaa maqaa keenya kiristaana taarikuu ennee yoo himanne nu qalaniidha. Sharrii biraatii fi miti. Musliimni nama qalti waan jedhamuuf maqaa kiristaana kana yoo himanne nu qalan jecha sodaachaaf maqaa muslimaa himanne. An xaahiriin himadhe. Xaahireen nu xaahir Haaj Umar. Xaahir Umar hin jenne subhaanallah. Xaahir Haaj Umar jedhe. Mucaan kun illee maqaa biraa himate. Hin deemne namtichoo waliin deemne yeroo jedhu namtichoo ma'aanii maqaa abbaa kiyyaa Xaahir Haaj Umar jedheen kana namni yeroo borumtaa dhufee yaamu maqummaan namtichoo saniyyuu Haaj Umar subhaanallah. Allahu akbar. Subhaanallah. Maqummaan namtichoo saniyyuu. Wallahi namtichoon Haaj Umariin ta'uu waan irraa beekuu hin qabu. Guyyaa san malee waan anis arge hin qabu rabbumatu arraba na kaa'ee Xaahir Haaj Umar jedhe. Namtichoo maan bira dalaguuf deeme kana namni biraa immoo yeroo dhufee yaamu isa maqummaan isaayyuu Haaj Umar subhaanallah. Allahu akbar. Subhaanallah. Hikmaan asirraa eegalte hin deemne namtichoon na fudhate mucaa kaan illee olluma walii gallee namtichoon ka jalqabaa suni hin salaatu siniin jedhe kun immoo faallaa saniiti subhaanallah rabbi yoo hidaayaa namaa fedhu dha waan wahii namaa fedhaa bara namtichoon kun hin salaat qur'aana qara'a nashiidaa jedha nama ajaa'ibaati khalaas ibaadaa irratti ajaa'iba Nashaata qaba. nashaata qaba nama muslima zaahira nu laallutti ka ta'an agartee rabbi keessa namaa beeka zaahira nu laallutti nama gaarii san booda waliin turree turtii waliin taasisne maan salaannee naan jedhe ani salaatu jedhe maaliifii naan jedhe ollaan keenya akka jirtuun kiristaana ka waliin guddanne kiristaana ka waliin nyaannu kiristaana ka waliin barannu kiristaana waa'ima salaata iyyuu quba hin beeknu nuti jennee ayye afaan kee homaa akkanatti gara kiristaana harkifataa naan jedhe loqoda irratti xiqqoo garaagarummaa jira yeroo haasa'uun kana namni afaan namaa xiqqoo isii hin harkifata kanaafu loqonni kee kun maa gara kiristaana harkifataa naan jedhe abboo ollaa keenya ka waliin nyaannu saahibni keenya kiristaana ka wajjin dhuynu kiristaana ol naannoo keenya san muslimummaanuu hin jiru balala jirti kun waliin nyaanna waliin baranna waan waliin oolluuf afaan kiyya akka kiristaana na godhate jedhen hayyee rakkoo hin qabu naan jedhe akkasuma osoo jennu gaafa tokko waa na muudate obboleessi haajicha bira galee kanallee nama ajaa'ibaati nama hikmaati osuma akkas jennu gaafa tokko waanaan jedhe jennaan kakachuun dirqamaa miire hin kakadhe maal jedhee kakadhe Gabriel jedhee itti kakadhe an dagadhe maqaa muslimaa akka gadhe wallahi alazim maqaa muslimaa akka himadhee jiru dagadhee jira Gabriel jedhee maal jette mucaa naan jedhe Gabriel Goorgisii Mikaa'el jedhee maa kana kakatta naan jedhe hin qalladaa jira kaa jedheen an jalqaba dhugaaf kakadhe qaldiif hin kakanne eegasittis na jedhe hin yaadadhe edaa muslima maqaa muslimaa himadhee jira waan jedhu naa dhufe yeroo maqaa muslimaa himadhee jira jechuun kun naa dhufe waan dhugaan kakadheef kana qoosatti harkaa deebise maal jedhe Goorgisii Gabriel akka nama dharaa qoosaaf kakatee wayii fakkeesse an dhugumaaf kakadhe lakki shari'aa kennatti hin ta'uuti akkanatti hin kakatinii naan jedhe hayyee hin kakadhu amma boodaa jedhe walii galle ajaa'iba rabbiiti walii galle namtichoon an bira gale kuni nashiidaa jedhaa qur'aana qara'aa hin salaataa subiillee ka'ee nama ajaa'ibaati nama ibaadarra nashaata osuma akkasi jirru maaliin na beekanni Hamzaan muslima jechuutti na beeka namni hin haasa'a namni muslimaa kunniin ollaa bira dhufee yeroo haasaa taasisanitti maal jedhee haasa'e namtichoon kuni namni kulliin islaamummaa irra dhalataa ummata kiristaanaa kanniintu bishaan itti facaasee kiristaana godhan malee namni kulliin islaamummaa irra dhalataa jedhe jalqaba yoo yaadattan sheetichi biyyatti osoo an biyyaan bahin illee maal jedhe namni kulliin islaamummaa irra dhalataa mela labaraa kanaaf dubbii sirriitti gadi qabaasiniin jedhe namni kulliin islaamummaa irra dhalataa ummata kiristaanaa kanatu ummata bishaan itti facaasee kiristaana godhe malee jedhe kunillee jari lachuu garagara waliin beekan kuni gara bira sun gara bira dubbii waliin naa galte sun waggaa meeqa dura ka gara biyya biraa jiru ka biyya garagaraa jiran yeroo san namtichoon ani yeroo san kiristaana ta'uu kiyya na beeka warra birra jira kiristaanummaa kiyyaaf akkas naan jedha namtichoon kun immoo musliman na beeka jari lachuu waliin beekani dubbiin jaraa kun walitti galuu keessa waatu jira waan jedhamuun naa ife jalqaba irratti walit galee gaafina keessa uume sunillee akkas jedhe kunillee akkas jedhe biyya garagaraa jiran
dubbiin isaanii immoo tokko ta'e. Yeroo dubbiin isaanii tokko ta'u yaaduu qaba namni. Dubbiin isaanii tokko ta'uu kun wamatu jira ka jedhu naa dhufe jalqaba irratti qabxiin. Tokkoffaa kana qabxiin akka islaamummaatti na kakaase. Lammaffaa waa'ee Yesuusi. Waa'ee Yesuus duraanumayyuu shakkii qabaa isiniin jedhe. Namtichoon an bira jiru kun immoo hikmaa rabbii irraa hin haasa'a. Waa'ee Yesuus kanallee akka ajaa'iba haasa'e uummanni keenya obbolee warra kiristaanaa kuniin akkanadha. Yesuus ergamaa rabbiiti waan akkana haasa'a. Namtichoon kun na sabbakuu fi mitii jedhan. Maaliif jennaan musliman na beeka na sabbakuuf waan kana haasa'an jiru dhuguma Yesuusiin kuni rabbii miti. Rabbiin hin ta'u wanti jedhu shakkina keessatti duraanuu waan uumeef kitaaba wahii qabam. Namtichoon kun kitaaba qabaa. Kitaaba Dr. Asirratti waan si yaadachiisu ustaaza jalqaba duraanuu shakkitee saahiba kan keessan gaafattee turte akkamitti gartee ogota ka rabbi tahee ogota ka nama tayaada jooqaaftee turte lammataa ammaa asiin sii dhufe kun marsaa lammataa. Kunillee asiin naa dhufe. Akkan. Kunillee asiin naa dhufe. Shakkina keessatti duraanuu uumee waan jiruuf kitaaba wahii qaba. Namtichoon kun ka muslimaa kun kitaaba afaan oromootiin barreeffame. Maqaa kitaaba sanii yaadadhu garuu ka barreesse Sheekh Mahammad Rashaad Kabiir Abdulleetii rabbi rahmata isaanii haa godhu kitaaba isaaniiti. Kitaaba isaanii san fuudhee dubbise. Kitaaba isaanii san keessatti tokkochummaa rabbii, waa'ee Nabi Muhammad, waa'ee Yesuus Kiristoosii kanallee arge. Duraanuu shakkii qaba. Amma naa'ifee jennaan maaliif duraanuu waan kana shakkii waan qabuuf hubadhee jira. Dubbiin sunillee walitti galte. Islaamuuf maqaa kiristaanaa maqaa muslimaa himadhee jira. Sodaadhee jira. Saniin as san maleellee wanta nu godhan keessa namtichoon kun nashiidaa jedha. Nashiidaa garaagaraa yeroo jedhu hin dhageeffadha. Mana jala goree. Nashiidaan kun nahaata. Seenaa sahaabotaa hunda jedha. Seenaa sahaabotaa yeroo inni jedhu wallaahi seenaa sahaabotaa osoo musliman ta'in dura dhageeffadhee boohuu eegale. Osoo musliman ta'in osoo shahaadaan qabatiin dura jechuun subhaanallah. Haaluma saniin turree dhumarratti islaamummaan amantii sirrii akka ta'e naagalee kitaaba kana dubbisee shahaadaa qabachuuf immoo natti hin tolle osuma islaamummaa hin qabatiniin duratti qur'aana haga lam yakun alladhiina kafaruu min ahli alkitaab haga jedhu haga achitti qare osoo musliman ta'iniin duratti osoo shahaadaan qabatin osoo musliman ta'iniin duratti san qofaa miti akkaataa salaataa rukuuca keessatti maal akka jedhan sujuuda keessatti maal akka jedhan tashahuda maal akka jedhan hunda isaa akkaataa salaata itti salaatan osoo islaamummaa hin qabaniin duratti xumure qur'aanallee haga lam yakun alladhiina kafaruu min ahli alkitaabi osoo islaamummaa hin qabiniin duratti xumure. Islaamummaa osoo hin qabatiniin duratti xumure jechuudha. Kanaaf islaamummaa ta'uu barbaadee jira garuu naamni janne haalli maaliif maqaa islaamaa himadhee jira. Maal gochuu qabnare dubbiin tun natti ulfaate isaan biratti qabachuudhaaf. Mucaa amma ollaa kiyya jiru ka waliin baane kanatti daawwaa gochuu eegaleen. Mucuma kanattu faallaa itti deebi'e. Duraan amantii irratti cimaadhaan amantii kiristaanaa irratti nama yoo asiin na gorraanii miti akka fedhe yoo na godhan kiristaanummaa irraa hin deebi'u jedhee nama karoorfatee jiru irraa yaani. Wallahi akki jedhe kunoo yeroo duraanii ebelullee islaama ta'e nuun jedhan nama duraan kiristaana beenu nama islaama ta'e baay'ee nuu hima yeroo sanatti yeroo xiqqishaa kenna. Ani yeroo sanatti namni akkamii islaama ta'aa jedhe. Ummata kana maqaa qoosaa wayiiti waan yaamnu jira. Ummata muslimaa kana xiqqeessinee ilaalla. Akkam islaama ta'aa islaama ta'aa namni gad deebi'ee jedhaa turre. Ani jedhe osoo islaama ta'uu miti warqii addunyaa kulli osoo na afanii islaaman ta'u jedhaa ture. Wallahi billaa akkas jedhaa ture. Garuu yoo rabbiin namaa fedhu waan namni fedhe osoo hin taane waan rabbi fedhe ta'a. Dhumarratti islaamuu barbaade mucatti daawwaa gochuu eegale. Mucuma kanatti abboo Yesuus Kiristoos waaqaa miti jedhe akkamitti akkamiin waaqa ta'a. Maa duraan atummaa waaqa jettee nutti himaan turre wanti ammoo inni gabbu'ee dhalateef cubbuu kennaafi waaqayyo waan hundaa dalaguu danda'a. Kanaafi kuni nu barsiisuudhaaf waaqayyo gabbu'ee jettee nutti himaan turre amma maaltu argan dubbiin sirrii miti. Amma dubbiin akkasii miti. Yesuus waaqaa miti. Namni nyaatee dhugee dadhabee rafee jiru akkamitti waaqa ta'uu danda'a. Walumaa galatti jazakumullahu khairan. Shukran. Walumaa galatti mucaa kanatti daawwaa godhee mucaa kanatti jechuun faallaa deebee bara osoo musliman ta'in daawwaa eegan. Ajaa'iba rabbi. Ati asirratti idduutti si dhaabastu taata. Amma osuma bakka sanirra jirtaniitii fi quraana hangilaa juusa sanii qaraate moo fagaama isa daawwaa godhuu eegaltee ishee kara quraanatti seente.
Ani maal jettame dhiifama irra naa deebi'a. Amma